Yeroo ammaan tana magaalonni Eritrea akka Asmaraatii fi akkasumas Keranii fi tasanii faati yeroo ammaan tana madoolee Eritiraatiin akka guutamte bakki yaalii akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Gari dallansuuni Abiy Ahmed badhaasa Noobelii ka argate irra deebi'uu qaba. Abiy Ahmed badhaasi Noobelii kun irra fudhatamuu qaba. Abiy Ahmed hawaasa addunyaa tuffatee jira. Gargaarsi mootummaa Itoophiyaatiin kennamu deebi'ee qoratamuu qaba waan jedhu liqiin kennamuu fi kun hundinuyyuu yaadi dhiyaatee jira. Wantoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waraana naannoo Tigraay irrattuu banameenii magaalii Maqalee marfamtee jirti ka jedhe mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana waraanii magaalaa Maqalee Marse suni magaalichi irrattuu haleellaa yookaan immoo wal waraansa qarqara magaalatti akka hin jirre kadhagamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa ibsa har'a baasanii adeemsi gara magaalaa Maqalee bifa milkaa'aa taheen deemaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Odeeffannoo mootummaan sa'aatii tokko durattuu gara madda oduu Itoophiyaatiin miidiyaalee biyyaatiif raabsanii akka dubbatetti yeroo ammaan tana magaalaa Maqalee qabachuu fi kallattii sadiin duulii bal'aanii gaggeeffamaa jira. Waraanii karaa Addigraat irraa gadi duuluu fi karaa raayyaatiin ol duuluu fi akkasumas karaa lixaa irraa duulaa jiru yeroo ammaan tana magaalaa Maqaleettu dhiyaachaa jira jechuudhaan qarqara magaalaa Maqalee bakkee jiranii lafa istiraatiijii ta'an raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hedduu qabatee jira jechuudhaan miidiyaan Itoophiyaa akkasitti labsee jira. Magaaloti qabataman kunin adeemsa raayyaan ittisa biyyaa gara magaalaa Maqalee qabachuu fi carraaquu kaasaffisiisu ta'uu ka dubbatee ibsi kunin guyyaa gabaabaa keessatti guyyaa hin dhoofne magaalaa Maqalee guutuutti akka to'achuu deemanillee dubbatee jira. Yeroo waraanii kun jalqabe irra kaasee uummanni naannoo Tigraay raayyaa ittisa biyyaatii fi aantummaa ibsachuudhaan deeggarsa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu kana fudhachaa jiru deeggaruu isaatiif illee raayyaan ittisa biyyaa galateeffatee jiraachuu isaa ibsi kun dubbachuudhaan magaalii Maqalee guyyaa gabaabduu keessatti harka kennatti warri juntaa ammaan tana jechuun du'aa fi jireenya jidduu akka jiraatanii addunyaan itti dhiphachaa deemaa jirtullee ibsi kun akkasittuu addeessee jira. Lafa jechuun teessoo waraanaatii fi murteessaa ta'an istiraatiijii kan qabate raayyaan ittisa biyyaa humna dabalataa gara Maqaleettu ergaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kun kan miidiyaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana wanti madda oduu Itoophiyaa waabeeffachuun gabaase torbaanii darbe sa'aatii 72 gaafa kennamu raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Maqalee marsee jira. Marsaa kanaan yoo sa'aatii 72 keessatti warri harka hin kennan taane karaa humna qilleensaatii fi akkasumas taankiitii fi meeshaalee waraanaa gurguddaatiin tarkaanfii fudhannaa jechaa ture mootummaan Itoophiyaa. Amma marsaanii magaalaa Finfinnee sun hin jirtuyyuu inumayyuu magaalaa Maqalee sun hin jirtuyyuu inumayyuu magaalaa Maqalee irraa magaalota akka malee faffagaatanii kiiloomeetirii 100 fi 20 jidduu jiran magaalaa akka Hawuzeen, Al-Najaashii, Al-Addiqeeyyii Maayimaasanoo fi Wuqroo akka jechuun hardi jechuun harka warra Hiwwaati irraa fudhatanii kalbatamaa jiran magaalii kun kiiloomeetirii 90 fi kiiloomeetirii 100 fi 20 gariin kiiloomeetirii 85 irraa kaasanii magaalaa Maqalee irraa fagaatanii lafti teessoo waraanaa qabdu kun akka malee murteessaa jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo warri naannoo Tigraay raayyaa ittisa biyyaa Abiy Ahmed karaa Addigraat fi akkasumas karaa raayyaatiin lafa Tigraay gara Maqaleetti himaluu fi duula banirrattuu miidhaa gurguddoo dhaqqabsinee jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Bifuma kanaan waraanii Eritrea karaa Addigraat milishoota naannoo milishoota mootummaa federaalitii fi akkasumas waraana mootummaa federaalii wajjin tahee gadi duulaa jiru rukutamee bittinnaa'ee miidhaan guddaan irra dhaqqabe yeroo ammaan tana naannoon kun naannoo madoolee fi naannoo namni hedduun keessatti dhumatee tahaa jira. Milishoonni gootonni naannoo Tigraay humna faashistii fi shoror keessa
mootummaa Abiy Ahmed kabitamtoota Eritrea itti fayyadamaa jiru irratti injifannoo goonfatee lafisaa itti fachaa jira jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay ibsa baasee jira. Mootummaan naannoo Tigraay karaa lixaatiin warri Amaaraa milishoota isaanii dabalatee warri miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gara Meqalee duulaa jiranillee duulii warraa kunis milkiin deemaa hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaatii fi milishoota Amaaraatii fi faannoo garasittu gara Meqaleettu himalaa jiranii tarkaanfilee waraana ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa tahee irratti dhaqqabsine yeroo ammaan tana humna milishoota naannoo Amaaraatii fi raayyaa ittisa biyyaa gara lixaa irra gara Meqalee duulaa jiru irratti miidhaa waraanaa gurguddoo dhaqqabsine adeemsa warraa jechuun dheeressine jirra yookaan ammoo adeemsa warraa addaan facaasne yeroo ammaan tana gootichi humni ittisa mootummaa naannoo Tigraay injifannoo argachaa jira. Uummanni kennini waan danda'u cufaaniyyuu warri kana dura dhaabbachuu qabaa jedhamee dubbachaa jira. Karaa biraatiin ammoo dirree kibbaa karaa raayyaatiin waraanni gaggeessaa jirullee gootni raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay ofirraa bifa milkaawaa taheen injifachaa ofirraa qolachaa jira jechuudha. Warri naannoo Tigraay akkasitti dubbachaa jirani. Warri naannoo Tigraay humni naannoo Tigraay humna faashistii fi shororkeessa Abiy Ahmed irrattu injifannoo argachaa akka jiranii kan dubbatamaa jiru yookaan ofirraa ittisaa jiranii kan dubbatamaa jiru. Warri Abiy Ahmed ammoo warra jechuun sigibgiba juntaa ittiin jedhanii kan mootummaa naannoo Tigraay sigibgiba juntaa jedhanii kan ammoo faashistii waliin jedha irratti injifannoo argachaa jirra. Magaalota gara Meqaleetti nama geessan kan akka Hawuzeen, Alnajaashii, Addiiqeyyii, Wuqroo fi magaalota biraa to'achuudhaan teessoo istiraatiijikii bakka qaban gaarreen hedduu qabachuudhaan dhumaatii warra jechuun juntaa naannoo Tigraay bakkaan gayuutu jirra jechuudhaan dubbachaa jiran. Karaa biraatiin ammoo maddii oduu Itoophiyaa kalee warri Hiwahaati yookaan ammoo juntaan naannoo Tigraay bulchu lubbuun dhufee marfamee jira dirree sadiin yookaan ammoo kallattii sadiin kallattii kibbaa raayyaa kallattii jechuun lixaatii fi akkasumas kallattii kaabatiin marfamee ammaan tan rukutamaa jira. Kallattii tokko qofattu hafaa jira. Dahuun warri TPLF kan ittiin baqachuu danda'u karaan tokkichi jiraate kallattii bahaa karaa Affariitiidhaani. Karaa Affarii kanatti raayyaan ittisa biyyaa eeggannoo godhuu fi haleellaa fudhatu karaa kanaan cimsee warri naannoo Tigraay kunniin akka uummata Affarii kan isaanii bira dhaabbatan kan keessatti dahoo hin godhanne irratti hojjetamuu qabaa jedhee televezyiiniin Itoophiyaa fi miidiyaan Itoophiyaa fi akkasumas aktivistoonni Habashaa wal harkaa fuudhanii gabaasuu isaanii dubbachuun kennatama. Naannoo Affarii kan jiraatanii aktivistoonni Affariitii fi akkasumas mootummaan Affarii madda oduu Itoophiyaa fi akkasumas televezyiinii Itoophiyaa irratti komii dhiyeessee jira. Akka televezyiiniin Itoophiyaa gabaasa sobaa kan uummata Affarii akka humna badii yookaan humna diinaa godhee uummata Affarii maqaa balleessuu fi qabsoo isaatii fi gumaachinni Itoophiyaa kennu xureessu odeeffannoo gosa kana beree walleed jedha warri odeeffannoo kijibaa gaangeen dhalte jedhamee barreeffamu ka gosa kana akka aktivistoota Habashaa wajjin ta'anii uummata Affarii irratti hin duulamne televezyiinii Itoophiyaa fi madda oduu Itoophiyaatiif xalayaa barreessanii akka dhiifama gaafatu mootummaan naannoo Affarii godhe. Mootummaan naannoo Affarii akkuma bifuma inni gaafate suniin maddii oduu Itoophiyaa gabaasa naannoo Affarii irratti dhiyeessee gabaasa sun kaasee jira. Akkasumas aktivistoonni Habashaas warri aktivistoonni Affarii gabaasa san kaasa jiranii hunduu isaanii guutumaan guututti gabaasa uummata Affarii irratti akkas xiyyeeffatanii kaasanii jiranii gariin isaanii dhiifama gaafatanii jiran. Karaa biraatiin ammoo waraanni naannoo Tigraay irratti gaggeeffamu kunin gara dippiloomaasiillee waan hedduu jechiisa jira. Gamtaan Awurooppaa gabaasa qabxii hedduuf keessaa qabu baasee jira. Gabaasa kanaan waraana kana balaaleffatee karaa dippiloomaasiitiin rakkoon kunin akka furamtu karaa araaraatii fi karaa nagayaatiin gaaddisa heera Itoophiyaa jalatti rakkoon kun akka furamuu qabdu dhaamsa akka dabarse kan dubbatame. Gamtaan Awurooppaa kana akka dabarse karaa paarlaamaa gamtaa Awurooppaatiin kalee akka tahee gabaasuun kennan yaadatama. Marii akka malee falmiin guddoo fi yaadii adda addaa irratti ka'ee jiru. Yaadii hedduun irri guddinni mootummaa Abiy Ahmed kabadhaasaa Noobelii kennamee fi balaaleffatamaa oolee warra jechuun gamtaa Awurooppaa miseensonni isaanii kunniin haala yeroo ammaan tana kan Itoophiyaa waa'ee mirga ilmaan namaatii fi diimokiraasiitu deemuu fi riifoormii Itoophiyaan jalqabdee fi waraana naannoo Tigraay keessattuu banamaa jiruu fi ammaan tana rakkoo jechuun ilmaan namaa irratti dhaqqabaa jiru ilaalchisee marii godhanii marii kan gubbaatti yeroo ammaan tana Abiy Ahmed hawaasa addunyaa dhagahutatee araara buusatee naannoo Tigraaytiin waraana hama keessa seenee waraanni kunniin uummata fayyaalii guddoo miidhaa jira. Waraanni kun uummata hedduu buqqaasuu danda'a. Waraanni kun balaa guddaa qaba. Dhimma Itoophiyaa bira darbee dhimma jechuun gaafa Afrikaatii fi dhimma hawaasa addunyaa ilaallatu tahuu dubbachuudhaan marii siyaasaa rakkoo siyaasatiif akka barbaachisu waraanni haala duree tokko malee dhaabbatee warri wal lolaa jiru araara rakkoo isaanii akka furachuu qabanillee dubbatanii jiranii warri gari dallansuuni Abiy Ahmed badhaasa Noobelii ka argate irra deebi'uu qaba.
Abiy Ahmed badhaasii Noobeelii kun irraa fudhatamuu qaba. Abiy Ahmed abbaa irreeti. Abiy Ahmed dhiiga uummata Itoophiyaa jissaa jira. Abiy Ahmed hawaasa addunyaa tuffatee jira. Gargaarsi mootummaa Itoophiyaatiin kennamu deebi'ee qoratamuu qaba waan jedhu liqiin kennamuu fi kun hundinuyyuu yaadi dhiyaatee jira. Gamtaan Awurooppaa murtii ni dabarse kana bal'inaan tokko tokkoon keessa seennee irraa haasa'uu deemna. Wanni har'a dhiyaate mata dureen guddaan paarlaamanii gamtaa Awurooppaa irratti mari'ate sarbamiinsa mirgoota ilmaan namaa ka Belarus, Itoophiyaatii fi Aljeeriyaa ka jedhu mata duree sun irratti dhiyaate garuu ka akka malee falmii kaasee irratti dubbatame dhimma Itoophiyaati kan nulleen irratti xiyyeeffannu sun ta'uu deemna. Bakki boonnu paarlaamaa Awurooppaa kunin haalii Itoophiyaa keessattuu ka amma deemaa jiru kunin walitti bu'insi naannoo Tigraay wajjin jiru fi mootummaa federaalii jidduutu jiru baay'ee yaaddessaa jechuudhaan dubbatanii jiranii yeroo ammaan tana hokkara guddaatti uummata nagaa irratti dhaqqabaa jira. Kabajni mirgoota ilmaan namaa baay'ee cabaa jira. Mulqamiinsa mirgoota ilmaan namaatti guddoo mul'achaa jira jechuudhaan dubbattee jira. Qaamii lamaanii wal dhabaa jiru kunini atattamaanii dhukaasa dhaabanii yookaan wal lola dhaabanii rakkoo isaanii karaa siyaasaatiin akka furachuu qabullee yeroo ammaan tana rakkooleen Itoophiyaa kun hundinuyyuu rakkooleen jirtu kun cuftunuyyuu karaa deemokiraatawaa taheen furamuu akka qabdu. Karaan kunillee ammoo karaa heera Itoophiyaa jalatti akeekame. Akeeka heera Itoophiyaa keessatti rakkooleen karaa mariitiin, karaa nagaatii fi karaa deemokiraasiitiin furamuu akka qabdu gamtaan Awurooppaa jajjabeessaa jechuudhaan murtee har'a dhiyaate kun motion for resolution jechuun falmii fi murtii dhiyaate kana dhageeffatee paarlaamanii Awurooppaa murtii dabarsee jira. Gamtaa Awurooppaa yookaan Awurooppaa jedhee gabaabsaa deemna. Yeroo ammaan tana duutii lubbuu namaa irratti dhaqqabee uummatii fayyaaleeyyiin irratti miidhaan dhaqqabee ajjechaan seeraa alaa akkasumas hidhaan daangaa hin qabnee fi reebichi jiru gaddisiisa jechuudhaan balaaleffatee jira. Paarlaamaan Awurooppaa kunini mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed fi bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay haala dure tokko malee hatattamaan rakkoo kana akka qabbaneessanii rakkoo kan waan hammeessirra akka of qusatanii fi gaagamiinsa nama irratti dhaqqabu akka hambisanii gargaarsi namoomatii fi balbaltii cuftinuu akka banaa taatu gaafatee jira. Walumaa galatti yaadii isaa kana fakkaataa kunini weebsaayitii gamtaa Awurooppaa yookaan ammoo Awurooppaa.eu irraa dubbisaa jira. Wanni har'a dhiyaate yaadii falmii dhiyaate kunini paarlaamaa gamtaa Awurooppaa durattu falmiin dhiyaate viidiyoodhaan akka deeggarame anis daawwadha jira daawwachuu dandeettanii sheer goone jira. Murtii dhiyaate kana sagaleen 643 deeggartee jirti. 643 murtii Itoophiyaa irratti dhiyaate kanan balaaleffatee namni 46 sagalee dhoowwatee jira yookaan sagalee hin kennan jechuudha. Akkasiin paarlaamanii gamtaa Awurooppaa kunini murtii cimaa Itoophiyaa irratti dabarsee jira. Abiy Ahmed irratti dallansuu isaan qabanii guddaattu mul'ataa ture miira dallansuutiin miira jechuun akka malee dhimma akka Awurooppaa fakkaatutti mari'atamee dubbatamaa jira. Badhaasii Noobeelii irraa fudhatamu gargaarsi Itoophiyaa irraa dhaabatuuti. Abiy Ahmed hawaasa addunyaa tuffatee jira. Mootummaan kun mootummaa ilmaan isaa fixaa jiru. Mootummaan kun jechuun heera isaa seera isaa kabajaa hin jiru. Mootummaa fixuutiin dhaadatu wanni hin dubbatamin hin jiru. Badhaasii Noobeelii irraa haa fudhatamuuti. Falmiin siyaasaa karaa siyaasatiin furachuu qabdu malee waraanni hatattamaan haa dhaabbatuuti. Qaamii wal lolaa jiru haa walii galuuti waan jedhamu kan dubbachaa jiranii. Kun jechuun paarlaamaan Awurooppaa kun jechuun inni qaama akka seera baasati jechuun legislature kan jennuuni koomishiniin kan hojii raawwachiisatu jira. Ejjennoo koomishinii gamtaa Awurooppaatiin wal fakkaata jechuudha. Sunichi ammoo akka executiveeti warra jechuun hojii raawwachiistuu fi seera baastuu fi seera raawwachiistuu lamaan walii galanii jiran jechuudha. Kunini qaama gamtaa Awurooppaa gurguddaa lamaanii kan hafe koomishinii mirgoota ilmaan namaati. Kun jechuun mootummaa gamtaa Awurooppaa keessatti wanni kunini akkam deeggarsu guddaa akka inni qabu kan agarsiisu sagalee 643 deeggarame 5 qofattu falme nama 46 qofattu sagalee hin kennatin. Maalidha murtooni sagalee hagasiitiin deeggarsa guddaa hagas ga'uun darbe kun maal of keessaa qaba ka jedhu bal'inaan deemnee halaalluti. Yoo bal'inaan halaallu taate waan kan jechuun paarlaamaa Awurooppaa teessoo isaa guyyaa har'aa irratti jechuun deemtanii argachuu dandeenye guyyaan har'aa Kamisa Noovembarii yookaan 26 bara 2020 murtoon kun ammaan tan jechuun darbee akka garaa jechuun seera gamtaa Awurooppaa tahee darbee gara jechuun koomishinii gamtaa Awurooppaa deema hojiirra ka oolchu koomishinii gamtaa Awurooppaatii fi akkasumas waajjirri pirezidaantii kan naannoo sunii ka gargaarsa namoomaa dhiyeessu ka gargaarsa dippiloomaasii dhiyeessu gargaarsa dinagdee ka imaammata jechuun gamtaa Awurooppaa ka biyya alaa baasu ka imaammata waraanaa baasu warri suniin jechuun warra hojii raawwachiisu warra bira deemee achiin booda jechuun Itoophiyaa irratti hojii irra ooluu deemaa jechuudha. Wanni karaa kanaan jiru akkasii fakkaata akkasittu deemaa jechuudha.
daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo paarlaamanni gamtaa Awurooppaa sagaleen dhiyeesse kana afaanota gamtaa Awurooppaa hundaaniyyuu hiikamee yeroo ammaan tana achittuu argama. Achi deemtanii ilaaluu dandeettanii. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo jaarroleen araaraa ka gamtaan Afrikaa gara Finfinneetti waraana kana fala barbaaduu fi ergamanii Abiy Ahmeditti wal arguutti dubbatama jira. Abiy Ahmed maanguddoota kana wayita simatuttu beekumsa keessanii fi fedhii araaraa ibsachuu keessanii hedduu isin galateeffanna. Garuu dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuuti dhimma Itoophiyaan fixachuu dandeettu jaarsummaan keessanii dhimma kana keessattuu hin barbaachisu dhufuu keessanii fi galatooma jedhee akka inni geggeessee kan dubbatama jiru. Gamtaan Afrikaa Abiy Ahmed araaraa fi fedhii dhabuu isaatii fi gadda qabuu ibsatee jira. Karaa biraatiin immoo Abiy Ahmed dippiloomaatota biyya dhihaa magaalaa Finfinnee keessa qubatanii waliin ibsa kenneef jira. Ibsa kanaan Abiy Ahmed waraanni naannoo Tigraay irrattu banamee waraana birmadummaa biyya kabachiisuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi godhamu malee wal waraansaa walitti miti uummata nagayaatii fi eegumsi hin godhamaa jedhee dubbachuun isa dhagama jira. Yaamicha araaraa ka gamtaan Awurooppaa dhiyeessaa jiranii tokkollee akka ammatti Itoophiyaan hin fudhanne rakkoo fi Itoophiyaan furachuu fi dandeettii fi humnallee akka qabdu Abiy Ahmed ka dubbate. Karaa biraatiin ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti caaffeen nageenya mootummoota gamtoomanii walgahii gamtaa Afrikaa kana bu'aa isaa irratti hundaa'ee murtii dabarsuu deema jechuudhaan Associated Press gabaasa jira. Associated Press dhimma kanarratti caaffeen nageenya mootummoota gamtoomanii torban kan keessatti wal argee dhimma Itoophiyaa irratti haasa'u ka dubbate Associated Press haa ta'uuti malee dhimmi kana gamtaan Afrikaa jaarsummaa waan qabatee jiruu fi biyyoonni Afrikaa bakka bu'aan Afrikaa kibbaatii fi Niijerii fi Tuniiziyaan gamtaan Afrikaa haga waan irra qaqqabe nu beeksisu asi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii keessattuu caaffeen nageenya mootummoota gamtoomanii tarkaanfifaturraa ufa haa qusatu yookaan immoo yeroo dabalataa haa kennu jechuudhaan gaafachuu warra Associated Press dubbata jira. Gamtaan Awurooppaatii fi gamtaan Afrikaalleen akkasumas dhaabbileen adda addaa yeroo ammaan tana waraanii Itoophiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru kunin waraana gaafa Afrikaa guutuu booressaa jiru nagaa addunyaatti fi waraana sodaa ta'e jechuudhaan dubbachaa jiraachuun warra dhagama jira. Keessattuu yeroo ammaan tana magaalaa Meqalee marfamtee jirtutti haalli uummata nagayaa guddaa yaaddessa ta'uulleen dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo waraanii Itoophiyaa fi naannoo Tigraay jidduutti geggeeffamaa jiru. Itoophiyaa jennutti mootummaa Abiy jidduutti geggeeffamaa jiru waraana Eritrea irratti miidhaa guddaa dhaqqabsaa jira jechuudhaan Eritreyaan habi gabaasee jira. Yeroo ammaan tana magaalonni Eritrea ka akka Asmaraatii fi akkasumas Keranii fi tasaniifaati yeroo ammaan tana madoolee Eritiraatiin akka guutamte bakki yaalii akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Gara biraatiin gaazexeessanii biyya Somaalii Bashir Hashii Yuusufi karaa Tiwiiteriitiin odeeffannoo dhiyeessanii haala ammaan tana waraana naannoo Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiruun waraanii Somaaliileen keessattuu hirmaatee gama mootummaa Abiyyi fi mootummaa Eritiraa ta'uudhaan akka warra naannoo Tigraayitiin wal lolaa jiru dubbatamee jira. Waraanni Somaalii kunin gara Itoophiyaa seenee lola akka jalqabee gara daangaa Eritiraalleen ta'uu dubbatee jira. Yeroo ammaan tana dirree waraana kaabaa magaalaa Addigraatii qarqaratti loltoonni Somaalee baay'een waraana naannoo Tigraayitiin wal waraanaa jiraachuun isaa mirkanaa'ee jira jechuudhaan Bashir Hashii Yuusuf akkasitti barreessee jira. Eritiriyaan waraana 20,000 olii Mohammad Farmaajootii fi yookaan immoo pirezidaantii mootummaa Soomaaliyaatii fi leenjisuu kanaan dura gabaasnee turre yeroo ammaan tana waraana Soomaalii hedduutu dabalataanii Eritiraatti leenjiyaa jira jedhamee yaadama.